يا حركة فوني ماتي أم أجب عندك إنسان أنا حارف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودعني سأقول هسا كتا أفرفاك يكرر كر استديو تسديد على جرا استديتا وقال كيف فتحت أمراتي أكو مكان درجة ده وننسينا هي كان حمودف وأمان سيسي تكفى ونكون ميديا ده namoonni of dura dhufa illee irraa kabaratan jiraachuu malanii anillee immoo ilma namaati. Ilmi namaa akka dhalatetti sinnafu akka rakkatetti sinnafu akka titolee akka bal'ifatetti illee hinafu akka jiraatetti hinafu ni du'aa jechuudha. Akkuma fayyaa qabaate kanatti illee nafu gaaf tokko ni dhukkubsata. Ani gaafa tokko soo dhukkubsadhe yookaan wantoota kana dura dabarsan guutuu isaa zaakiraan kiyya diileet godhuu danda'a yookaan memooriin kiyya wantoota kana dura dabarsan diileet godhuu danda'a. Har'a garuu yeroo fayyaa qabutti gaafa miidiyaa irratti ol kaahee gaafuma na dhukkubeeyyuu gaafuma waan kana dagadheeyyuu deebi'ee ofii kiyya kun si'ii bar jedhamee namni illee naa barreessu naa baasu natti dhageessisuu danda'anii jechuudha. Kanaafuu waan tokko isin himuu barbaada asirratti. Nama wayiitu ture dhukkubsate jechuudha. Guyyama keessa dhukkubsate asumatti kufee dhukkubsate. Ergasii mana yaalaa ji'a lamaaf ture. Ji'a lamaan kana keessatti maatii isaa hin beeku hin dubbatu waa tokko nama asi'achi oofa jechuudha. Nama kana mallaqa waan qabuuf nama Arabaati fayyee ba'e abbaa maatiiti. Gaafa fayyee naxattaree bahu garuu zaakiraa isaa kana keessaa jechuudha. Dhiifama zaakiraa isaa yookaan cinqilaatii kana keessaa narfii wa'ii cittee jirti. Uumama keenya kana rabbiin akka ofii fedhutti nu uume. Dhugaa osoo hamma fedhamee iyyuu saayinsiidhaan qoratamee hamma fedhamee qaama keenya kana keessaa hiddi keenya fi narviiwwan keenya akka narbahee nu agarsiise taasiin deemtu waan hojjettu asiin deemtu waan hojjettu hunda kan beeku rabbi malee nuti irraa hin beeku. Kanaafuu narvii kana keessaa daawaa cittee namicha hojjechuudha. Kan mataa kana keessaa waa cittee maatii lama qaba. Maatii jalqabaatiin adda galanii wal lolanii maatii lammataa ijaarraman ijaarratee maatii lammataatirraa yoo intala waggaa hanga 4 qaba. Waggaa 4 qaba. Maatii duraa sanii walumaayyuu gahaniyyuu kalaasatti galanii jiran. Garuu akka carraa ta'ee gaafa dhukkubsatee mana yaalaa sanii fayya jedhamee kiniiniin kennameefii galuu maatii lammata fuudhe kana ilmoo maatii kiyyaa miti jedhee waakkate ilmoo waakkate maaliif ree keessaa waan asii keessaa hanqinnoo waa narvii bu'ee hanqinna godhatteef inkaadee baate giddiin amansiisanii micattiin hin bootti jechuudha. Maatii kana didee maatii isaa haarawaa lammataa kana didee warri jalqaba wallolee sadiitti gale ammaatiin kiyya kana hiriyoota isaa duraa waliin barate kana faarsuu eegale jechuudha. Waan duraanii malee waan amma dhiyeenya waggaa sana keessatti jaha keessatti hojjete kana ni dagate namichoon. Dhugumatti irra laallamu rakkina sammuu isaa keessa galteef garuuf maraattuu miti bar fayyama qaba. Garuu waan as keessa narvii wa'ii hanqina godhattee citte taateef jechuudha. Kan boodarraa kana akka jiru dagatee laayifii isaa jalqabaa sanitti deebi'ee niitii isaa jalqabaa sanitti deebi'e. Niitiin immoo nama fayyaa qabu maatiin nama fayyaa qabu akka wallolan hin beekanii akka adda galan hin beekanii lakki barii ati maatii qabda ati ilmoo qabda ilmoon isaatuun maa irraatuun abbaa kee jettee bootti. Abbaan immoo hin beeku ani ilmoollee hin qabu niitii sin fuun mana sin qabu ammaatiin kiyya kana jedhee didee giddiin amansiisanii deebisanii akka inni mana san jiraatu taasisan jechuudha. Giddiin garuu namichi sun ilaa hanga ammaa booyaa jiraataa jira. Maaliif ree sammuun isaa ka yaaddu maatii jalqabaa sana malee maatii boodarraa kana kiyya jedheetti hidhataan jiru intalli tun tiyya jedheetti ilaalaa hin jiru waan tokko taa'ee akka daa'imaa kana bu'aa jechuudha. Namichi kun uneetaa kana keessa jiraatu maal si yaadachiisa? Aniin kun edaa gaaf tokko osoo kara fuula rabbiitu hin deemin taate duniyaa amma kana irrattu seenaa kiyya waan ofii dalage tokko dagachuu hin danda'a takka jechuudha. Ati ilma namaati gaaf tokko ni dhibamta gaaf tokko injiraami waa wa'iitti sirra ga'uu danda'a. Gaaf tokko hin beekamu rabbiin godhini rabbi afaan kana arraba har'a dubbattuun kana si hidhuu danda'a. Ija har'a laaltuun kana si jaamsuu danda'a. Gurra har'a dhageettuun kana si duuchuu danda'a. Akkasuma ammallee sammuu har'atti yaaddee waa xiinxaltee wantoota kan kee duraa waggoota 4-5 dura dabarsitan hundatti yaaddu kana boru mootiyyuu dagachuu dandeessa. Kanaafuyyuu ani waan kiyya kana gaafumaan dagadhallee akka namni sarchi godhanii na agarsiisa waan barbaaduuf
gaafa immoo fayyaa qabaadhellee umrii dheeradhellee gabrummaa tana keessaa bahillee jireenya qananii barbaadu san bira gahellee akka maatii kiyya hojii aga fedhe hamma fedhe naa dabartee ganda duniyaa kana tujjaara osoo ta'ee muudannoo kana dagachuun barbaadu. Maaliif jennaan dhaladhee muudannoo na muudate keessaa nambar waan muudannoo biyya Arabaa kanaa jechuudha. Kanaa muudannoo kiyya kana olii hadhaallee gurta akka argeen beeku jireenya qananii keessaa bahee warra kiyya biraa jireenya warri kiyya jaalala keessa dabree yeroo warra kiyya biraa deemu dhugaa dubbatuuf baay'ee warra maatii jaalalaa fi alhamdulillah abbaa kabajaa abbaa gaarii abbaa saba anaa miti abbaa gosa irraa ba'e gosa guutuu nu jalatti bula yookaan abbaa nama guddaa intala nama guddaati. Garuu gaafa dhufee osoo abbaan kiyya ati intala kiyyaa miti gaaf ala deemtu naan jedhu ani immoo aluma kanaayyuu waan gaarii se'ee deemu malee u'u jedhee deeme gaafa dhaqee argadhu garuu waan baay'ee ta'e jechuudha. Lubbummaan kee jiraatee biyyuma kiyyanna haa galchu rabbiin jedhe jechuudha. Waan baay'ee ta'uu keessa dabaree gaafa lubbuun kee jiraatee biyya gale dubbadha jechuudha. Biyya galee dubbadhu baadhu har'a garuu akka dubbadhuuf rabbiin carraa tana naa kenne alhamdulillah galan isaa hin badini. Kanaaf muudannoo kiyya himachuu barbaadaa jechuudha. Ammallee ijoolleen hedduun akka biyyaa bahaniin yoo xiqqooma waa rakkatan yoo xiqqooma nyaata dhaban yoo xiqqooma madaamiitu dubbatte boohanii miidiyaa irra bahanii yoo himatan dhageettan yeroo isaan garuu akkanan turre yeroo isaan hiriyyaan takkan jirtu yeroo isaan sooshaal miidiyaa takka irra bahuu miti ji'atti bilbillee si kennamee warra keetiin haadha kee akkaan yaaddu san heloo jettuun sitti ulfaataa jechuudha. Har'a hiriyyaa horannee maatii horannee jaalala horannee waamee qorannee ji'attu warra keenya sa'ayyaa dannirra jirraa jechuudha. Jijjiirama haganaattu jira alhamdulillah illee nama yeroo kanatti kanatu akka yeroo san irraa dubbadhu na taasise gatii yeroo sana keessa kaffalee atiin na dhageeffattu kun hin beektu. Ana bicha beeka rabbii gadi anuu dagataa jira jechuudha. Baay'ee ka keessaa daga namni yoo waa jijjiirameef hin dagate wallahi haddaasaa duraasan jechuudha. Dagachuun hin barbaachisu yoomuu osoo tujjaara'ee yoomuu osoo waan barbaadu duniyaa kanarratti guutuu argadhe laayifii kiyya isa sana dagachuu hin barbaadu. Isa daa'imummaan asii qismiin keetti na cabe sana dagachuu hin barbaadu abadan dagachuu hin barbaadu. Sababa kanaaf mudannoo tiyyatan as keessa ol kaahee jechuudha. Inna mudannoo tiyyootis ni fufee hiriyyaan tiyya suni hiriyyaa achitti mana Arabaa waggaa tokko keessa boohaa dabre sana keessa hiriyyaa takka akka argadhee himeetiin ture. Hiriyyaan sun ollama sanitti addaan nu dhoorgan malee ollama san turte. Garuu yoo isiin dhuftu balbala bira kadhaqu jar Arabaati akkan isiin argine irraa na dhoorganii isiin garuu na argitee jirti. Kanaafuu na qarqaaruu barbaadde. Egaa ani gaafa mana Arabaa kana keessa miidhamu na argite gaaf tokkoffaa isiin argitu ani homaan jedhu akka warra kiyyaa biraa ba'e waan jiruuf baay'ee dhiiga qaba. Daasiin natiin dhalate ani hin beeku immoo ani seeranuyyuu siin laalle iyyuu arginu natti fakkaatu. Ergasii gaafni argitu kana maal naan jette osoo akkanas arginu biratti miidhamtu aannan sii fida amma aannan birrii kiyyaan naan jette an beekee fichisiisa suuqirraa biqaalaa jechuudha. Biqaalaa fichisiisee birrii kiyyaa fichisiisee yoo qixxaa fuudhuudhaaf dhufu qixxaa hoolotaa akkuma kana dura dubbadhetti fuudhuudhaaf dhufu si fidee dhufaa keeshaa qixxaa san keessa kaahee dhufaa yenna an balbala qo'ee ati banuu qabda warra osoo hin taane naan jette yoo isiin balbala quutu akka carraa ta'ee ishii jedheen. Kana barreessitu xalayaa irratti xalayaa san balbala dura dhakaa balbala duraa ho'ichu jira yoo zibaalaa gannu anillee achi kaayaaf isilleen achi naa ka'etti naan jennaan ishii jedhee deebisee xalayaa barreessee achi bira kaayee fi ergasii fuutee guyyaa boruu akka naa fidoo barreessitee naa hin keettee ishiin jedhee anillee guyyaa kana akkasii yoo siin manaaf deemtu eegullee argachuu hin dandeenye jechuudha. Jarootii Arabaattuyyuu jalaa bane ani gara keessa manaa waan jiruuf hin argine jarri Arabaa ala waan ta'aniif magriba booda ala ta'anii dakkaarra ta'anii jalaa bananii yoo jalaa banan qixxaa keeshaa harkaa qabdu keeshaa qixxaa harkaa qabdu kana keessa aannan naa fiddee jira waan ta'eef duubatti qabattee jira mire waan gaafatte harkaa badee sooqidda jetteen sooqidda barbaadaa jetteeni ergasii na yaamanii sooqidda kenniif naan jedhan. Sooqidda immoo arabdoonni eeybidha sooqidda walirraan ergifatan walirraan fudhatan
kazaan amma soqidda fidee waan dhaqu nattu sustee akkana naan jette micattiin na bira jirti baay'ee haasa'uu hin dandeenye sillee na bira deemte yooma san namitti micattiin namitti xeexeemte micattiin amma balbala jaabantu namitti obboleettii isii guddootti xeexeemte obboleettii isii guddoon immoo saahiba madaamii hiriyaati yaa kana bilbiltee yooma san yaa ebaluu jette yaa ebaluu situyyuu sarratanyaa kan kee shaqaalaa tanteessitu soqiddaaf erga jetteeni jennaan ani soqidda maaliif erga jettee soqiddoo itti fuun ergee soqidda maaliif yooma san yaamanii gaamtee gaafatti madaamii isii hiriyaati kana an soqiddaa'umsi erga jetteeni saalfattee waan jettullee jettu waan bubbulteef afaan waan beektuuf ofirraa deebiste jechuudha hiriyyaan tiyya suni ammallee guyyaa lammataa hanga turte guyyaa kaan milkaayatumaan irraa fudhadhee osumaa dhuguu guyyaa kaan guyyaa tokko isii argee osumaanii fi balbalatti ganama qoshashallee gataan jiru gibbii kuwan waa naannisuun beekan isiin mil'adhe yeroo hundaayyuu carraa suqadhee isiisan gadi ilaala jechuudha mana keenyaaf mana isii homuun jedduun jiru olmatti aanaa osoo isii ilaaluu akkana jedhu isii balbalarra waa wanni jettu arge waa xaxxareedu arge fiigee itti gabbee anufuyyuu hin beekne jechuudha idaan balbala misraajaatti hin deebisne balbala yoo an akkana isii bira ga'u faanita akkan haftu balbala bubbeen irra cufe ganama ammoo hunduu rafan hojiilleen hin jiru balbala irra cufameenaan isiyyuu hin dubbisne kanaasuu naasuu gara balbalaa fiigee yoo gara balbalaa fiigee balbalee waan qu'u namni tokko hirriba ka'ina jalaa banuu hin didanii balbala mana kiyyaachuu duraanuu yoo namni balbala qu'ee balbala san kabanu ana malee nama biraatii miti har'a immoo namnummaan balbala qu'uyyuu ana ta'e qu'ee isaan mana keessaa nan lallaban ani immoo alaa balbala qu'aa isaan mana keessaa nan lallaban ani immoo alaa balbala qu'aa osumaa fi akka jennu namicho mucaan tokko ka'ee dhufe na jalaa bane oseene istisawiinaan jennaara naggoore jennaan qoshashaa gate garuu waan zubaalaatti hin gatan soxalle takka harka kiyyan jirtu akkasuma jedhee bira oltare mucalleen baay'ee xiinxallee nama laalu shari'aadha isaan nama laalan yeroo san akka ammaa kanaa miti keessattuu ani waggaa lama bira taa'e jarri isaanii dhiiraa adda baafadheen beeku fuula isaanii jechuun laalu anillee inni sodaadha marraa ol deebi'ee inni rafe osoo namitti taate garuu qorannaan irra geessiti maa baate maaliif baate meeti saxallis baalaa meeti maal gattee dhufte maal fiddee dhufte een wal dubbiste eessa dhayxeen gaafii addaan hin cinne sila garuu mucalla jalaa bane oluma deebi'een ammas guyyaa wa'ii aannan naa fiddee jechuun mucattiin kuni aannan naa fiddee aannan isii kana irraa fudhee manatti hin galee aannan kana immoo yoo galeen akka badaa dhoksa burcuqqootti hin dhugu sababni illee na arga waan ta'eef burcuqqootti waan dhugu kaartooniidhaan naa fiddi qadaaditumaan dulaa uffata kiyyaa keessa kaayaa jechuudha firiijillee kaa'uu hin danda'u sababni firiijiin kenneef eessaa dhufee jedhan gaafii narra dhiyeessa waan ta'e ani immoo akka jiraadhuuf malee aannan sana nuun jaalladha mi'ii numaan jaalladhu giddiin baradha jechuudha isiin naa yaaddan immoo mi'ii aannan mi'iin jaalladhu jedhee lubbuuf qabaa jedhee lubbuuti hiikee of barsiise jechuudha eegasii gaaf kaan osoo akkasumatti aannan sana dhugu gaaf tokko gibbii tokko jira jechuudha dallaan xaragu tokko jira dallaa keessa jiraannu imaaraan keessa fooqiin keessa jiru kana malee ka itti aanu jira ka isaanummaan bitanii ganaa mana irratti ijaaruu dantu jira amma dallaa kana jechuudha ana xaraga guyyarraanin xaragu bicha yoo son taa'e gaafa daraajaadhaan qulqulleessuu jira jechuudha bal'inni isaa biillaa lama irra ijaaruudhaaf karoorfatanii taa'an jechuudha garuu guyyaan xaraginaan jettee wallollee turre ergasii guyyaa tokko jidduu wala qulqulleessa gaafa dallaa sanaan qulqulleessu harki kun narraa quncee jechuudha akkasitti tartiibni kun akka jiru addaatee ilaali bishaan kana guduufe osseena jechuudha yeroo san baay'ee dadhaba yeroo san bakka gaaf tokko akkasuma xaragee anumaa seenee aannan san hin qaba aannan isiin naa fidde san hin qaba beeloftee akka feete akka ammaa kana nyaachuun hin jiru misaa hin nyaatta waan isaas kennan irbaata eeggatta sa'aatii halkan keessaa sa'a 4tti malee akkas deemte akkam akka feene shaayii akka feene waan feene amma waan feene goone yoo nyaanne mirga henna ani akka kiyyatti mirga kiyya masaa kanatti yeroo masan illee hamma kontiraataa ba'etti firiidha jechuudha inna osoo gafeeti afaan duuba si gogee bishaan yoo dhuydeen achi jiru nyaanne amma
deebi'annaan beela'ee aannan kana bakka juujuu jaan aara gibbisa yoo qulqulleessu jechuudha. Dallaasa yoo qulqulleessu baay'een dallana jechuun waan dadhabuuf duudina dhukkuba harkina buqachaa hina dhukkuba ufitti aara baay'ee of jibba baay'ee booya qanii nuni boo'a sijjammaranii boo'iti maayyuu dhiisee hin beeku. Na amma osoo seenee jennaan aannan saniin qabaamee duulaaba keessaa duulaaba kiyya jala gadi taa'ee aannanicha sana akka kiyyatti namni mana keessa hin jiru mucattiin manatti hafte suni waan kurfaasii jirtu se'a manni cirri ka jedhu manni yaa'anii jiran jechuudha ala edaa mucattiin xiqqoon fi mucattiin guddoo wayii hafte jirti manatti guddoon tuni xiqqoo jalaa dhokattee kilaasii aan rafu kana makzana duuba jechuudha balbala jalatti dhokattee jirti xiqqoon immoo guddoo tana soquu mana kaawwan keessa deemaa jirti an alaa dhufe waan ta'eef kilaasii kiyya kana keessa nama jira hin beeku oluma seenee jechuudha beela'ee miiree eebodhe aannanatti tana diggadum jala jilbifadhee duulaaba keessaa baasee dhuguu jalqabe jechuudha duulaaba keessaa baasee waan akkana ol qajeelfadhee akkasitti dhugiitii eegalu akkana yoo laalee akkana dhugaa anjaba kiyya akkana ejjene mil'attu osuma dhugaa jiru mucattiin balbala jalaan argaa jirtedha. An isaan dhoksuuf aannan duulaaba kaayadhee dhugaa jira. Garuu ammasuma aannan jilbifadhee waan duulaaba keessaa uffata jalaa baasee ammallee banee ammallee ofi qabee girichi waan godhu isiin balbala jala jirti. Wallaahi naasuu gaafa san nahe rifaatuu gaafa san nahe yeroo garii na kufalchiise yeroo garii maantu na qaba jechuudha. Baay'ee natti dhagahame dhugaa ila naasuu raakiraa tana maantu na naasi beeytanii ka jiru mana ormaati. Mucattiin sunillee mana ormaa keessatti anaa jettee yaaddee obboleettiiti hiriyyaan akkasanii yeroo ammaa nuun argamu galata isii rabbis yaa galchu wanni jedhu barbaadu kanuma naa fiddee ana dadhabee dhugaa jira bakka eessaa fidde naan jedhan eessaa fidde ani nama hin beeku suuqan beeku maalin jedhu silkiin qabu namni mana isan keessa aannan san fide hin jiru kalaas akkas kaartoonii ol qabadhe san akkana gaddeebisuu dadhabe jechuun naasuu irraa jechuun naasuun tu'onni na buute gaduu deebisee callisee qadaadee kan laala merdi naan jette mucattiin jechuun mucattii xiqqishu san nagaafatte isillee rifatte jechuun rifatuu kiyya kan agartee mucattii xiqqishu san nagaafatte na biraa baate mucattiin tun immoo oduun jaallattuu miti jechuudha kana jedhee isinitti himu yeroo ammisaa nyaadhu na bira quuftee naan jetti giddimaan jechuudha dhugaa hin quufne naan jette akkan dhiisu barbaadde ammisaa san yeroo an qursii nyaadhu ganama isin hin raftii mire fajrii raftee zuhrii kaatee misaa nyaatte ani immoo tuyyuu galgala rafee fajrii ka'ee hojii eegalee kanaaf qursii nyaadha yoo kaatu gizee hundi yoo irribaa kaatu har'a qursii nyaattee ati naan jetti hin barbaaddu akkan qursii nyaadhu hin barbaaddu hin furdattii wayii keessa si sodaa qaba jechuudha amma ati barii raftaasaniif hin nyaanne ani immoo tuyyuu waa hojjedhuuf nyaadha hin beela bara jedhaniitu waa irrumaa callisa mucatteessan taar'ana argee jechuudha oduudhaan nambar waani keessumaan dhaabatu daqiiqaa takkaaf kazaan bakka malli na dhibee cinqadhee ofii yoo ebaluun naa fide jedhee mucattii sanillee hin balleessa carraa isillee jechuudha maqaa isin balleessa ofii immoo eessaa fide haa jedhuun aannannummaan kun sa'a kamtu naa dhale jedhaarree ammaanummaan rakkadhu yaaddoo gaafsanii fi cinqii yeroo sanii rifaatuu yeroo sanii dhugaa onnee na dhaabde alhamdulillah hundi isaanii dabra kazaan ammasuma akkas jedhu galgala edaa isaan galanii jennaan itti himte hundu akkana na laaluu eegale ilaalka duraa meerrii naan jaan akkana na laaluu eegale lafa jalaan nama laalan dammoo nama gaafatan an osoo isaan na gaafatanii amma yaadoo qopheeffadhee jira jaartii wayitu jira tafayyaa hin qabne mana san dhuftu kaleessumtii san dhufte turte gizee hedduu aannan fa'aanuuf jalaan deemti jaartii san tunaa kenne jechuun eedaayyuan nagaafachuu immoo didaan wanni tokko badiin kiyya wanni cinqu keessaa yoo namni waan na taazabee san nan gaafanne cinqadha jechuudha osoo na gaafatanii deebii qabaaf nama sanii waan san dalageef sababa himuufi danda'a yoo nan gaafanne immoo badduu na godhanii na hambisa waan ta'eef kana na cinqaa bakka ittuma dhiisee dhiphadheen bakka na eeguu jalqaban amma jechuudha nas akka ta'uu jalqabanii amma akkasuma osoo jennu mucattii kana osoo dabdaaba akkasuma walii barreessuun gaafa kaanii waggaa kiyyallee inni fixee fidhe garuu ji'a jaha akkas gaafa ga'u jaalallee yeroo biyyaa bahu
jaalladhe jira isa san nikaa godhe jechuudha waggaaf ji'a jaha gaafa gahu isa san nikaa godhe gaafa nikaa kiyyaa sana maatiin biyyaa natti bilbilanii hiriyoonni kiyya Saudi Arabiyaa keessa jiran ta'a ijoolleen dhagaa hafuura kiyya dhagahannaa bilbiluu barbaadantu jira obboleettiin kiyya Suudii jirti innaa isaan na bilbilan an gibbii xaragaa jira guyyaan sun ofii garuu guyyaa nikaa kiyyaati warri kenna cidha godhanii inni waan biyya jiruuf akka gaarii ka guyyaa bareedaadha biyyatti ana bira ammoo guyyaa san gibbii yookaan dallaa isa jibbusan xaragaa jira jechuudha daalachadhe akka carraa namitti wa'i mana san keessa na jaallatti intalli jaartii nam guddaadha ijoollee 5 qabdi ijoollee 4 qabdi isiin sun naannoo asrii oduu gibbii san xaragu na yaamte yoo attoosen wanni mojjin maxaraga mojji qabadhe jechuudha xaraydu mojjin qabadhe manatti tidhaqe daalacha harkii kun daalacha bubbeen yoo akka xargunatti asa farsaamiti an daalatti makkam jiru gizee hunda shaawuriin seenin daalattiidha yoo an ufu qalabati warqinaa bitte jirtu namitti suni hin beekti guyyaa nikaa kiyyaa waan silkii akkana kennan barbaadeef ittime ergasii silkii Nokia jaartii kaardii birrii diidoo akkamitti guutanii harkana kaayanii ergasii namitti sun qalabati naa bittee mabruuka jedhu keekii naa fiddee dhufte wallaahi gammaduu miti fuulli kiyya ibiddana uffatee maaliif aduu keessa aduu asrii boodaa takka uffee achi keessa gibbii jibbuusan xaragu jira guyyama san illee raftiin naan kennamne jechuudha silaa guyyama boqonnaan naa kennamuu malu sanallee boqonnaan naa kennamuu didee akkasumatti onni xarayduu tana akkana erkisee harkuu daaraa kanarratti qalabatii nagoota namittiini daaraa masa wajjin foto nakaaste jechuudha keekii sanirratti laaqos abbaa manaa kiyyaa ammoo silkii isaanii keessa seev godhee waasaapaa waan dubbisuuf isaa erganiif jechuu akkasitti isaan maal gurraacha ta'e fotoon kiyya jechuudha maal sanuu aduu keessa gubadhee dhufee harki daaraa naqaba huccuun daaraa fakkaata huccumaan malki daaraa jechuudha huccuun godhasan jechuudha risaasiidha amma osoo akkasitti macadhisee guyyaan sunillee ana ijoolleen hiriyoota kiyyaa hundi isaanii gammadanii nama kana nama jaalladhu nama obboleessatti qaba jechuudha abbaan manaa kiyyaa kuni guddaan biyyaa bahee akka obboleessatti bilbileen hordofaa ture daarektii jechuudha bilbila jaraa irratti obboleessa kiyya isaan isuma kanatu garuu har'ani kana godhatee hin beekan isaan kanaaf bakka ijoolleen hundi isaanii naa gammadan ani isanitti nigaa godhachuuf hundi isaanii naa gammadan naa bilbilan angaruu gammachuun tokko hanga kana keessa kiyyan jirtu maaliif jireenyi keessa jiru jireenyi hadhaa wayii waan ta'eef jechuudha ganamarraa kee osoo hojjedhu osoo kotteen kiluutii kee akkas na hollatu yennaa sa'aatii 10 halkan keessaa gahu an bakka gaduma osoo dirruma kiyya lafaan gahee barbaada jechuu yeroo san sin ajaa'ibsiisa dirruma kiyya lafaan osoo gahee bakka bakkuma akkana gaduma ciisu barbaada jechuudha kan waan biraatti dadhabbii irraa jechuudha akkasumatti ergasanii booda mucattiin kun amma waliinaan jette hiriyyaan kiyya kun jechuudha silkii sii bitaa birrii 500 damooza kee irraa fidi eega waggaa ga'e damooza kiyyallee harkannaa kennuu eegalanii silkii sii bitaa damooza kee irraa birrii fidinaan jette ishi birrii 500 itti kennee ofillee silkii bitatte anallee silkii 500 naa bitte osoo iyyuu dura mootu silkii bitatin isiitina dura bitatte ka isiitin jaarsii janaa ture dhoksaadhaan jechuudha amma isin allee akka bittu na himte nu lameenifuu silkii bitte erga silkii bitte hoo maaltu taa'ame waan kana waan ajaa'ibaa tokko erga silkii bitte booda waan ta'amee mudannoo baay'ee yeroo lammataa itti deebi'ee hojjechuu barbaadu kan asumatti isinirraa dhaaba waan dheerateefuu jechuudha manarra dheeressuu hin barbaadu obboleewwan kiyyaa inshaallah kan lammataatiin hamma walitti deebinetti isin jaalladha isin kabajaa turtii gaarii naaf qabaadha ijoolleen yeroo ammaa kanatti obsa dhabdanii homa xiqqoo yoo arabni isin goote fiidanii biyya deebitanii homa xiqqoo yoo arabni isin goote boottanii miidiyaa gabbaatan dhugaa ijoolleen keenya waa hedduu kiyya kunillee mudannoon jedhamu jechuudha hadhaa ijoolleen gabbahanii dubbatiin dabarsan jechuudha kanaafuu obsa wayyaa yoo obsan waa hunda ifa kamuun argan ifa kamitti baate gaafa obsan qabaanne taanan garuu waan xiqqoo saartu ummanni kun ummata gandaati kennaa miti saba biraati onneen isaanii gara kennan adda jechuudha yeroollee yeroo akka duriitii miti amma jijjiirame daranuu san caalaa kanaaf iyyuu yeroo isin amma irra keessa jirtan kun immoo iyyuu yeroo bareedaadha yeroo ati bilbila qabdu yoo gabbaate waan rakkate tokko
obboleewwan keetitti mattee nama kuma 300 ilaaluu danda'anidha fiiganis dhaqqabuu danda'anidha yeroon sun garuu akkasii miti takka xalabaa baanan mana sanii bahuu hin dandeettu yookaan waggaa lamaa fixattee yookaan biyya galtaa yookaan waggaa lamaa illee fixattu achumatti gabritti taatee haftaa yookaan achittus ajjeesan jechuudha carraa hedduu akkasiis hin jira obsa qabaadhaa jechuun barbaada asmaanii namoonni immoo isinitti tolee carraa bareedaa argattanii akka feetanii bixiraantanii kaayoo keessan dagattanillee dhaabbadhaa yaada dhugaa carraa bareedaa isin qabdan kun namoonni hedduun qaban carraan bareedaa har'asitti gaarii ta'e mul'atu kun immoo boruuf si kuffisuu danda'a irra caalatti namoonni guddatan namoonni bakka gaarii gahanii fi waan gaarii hojjetatan ijoollee cinqii keessatti hojjetanii jireenya cinqii keessa dabarsan bal'ina keessa jirta taanaan ati yoo bal'ina sanatti mul'ata malee boruun keessatti mul'atu kanaafuyyuu warreen dhiphinaan waa hedduu dabarsanii yoo nageettanii milkii keessan eebjuu keessan galmaan gahattan ammallee rabbi eebjuu keessa fiidhas ni habaasu warroonni mootuyyuu akka dhuftanii jireenya arabaa kan akka yaaddanitti argattanillee uf hin dagatina boruu keessaniif uf hin dagatina har'a osoo hin taane boruu keessanii uf yaadachuu qabdanii jireenyi biyya ormaa sitti toluu baatu zaseemaas indoo yoo sitti toluu baate wayya yoo sitti toluu baate kaayyoo kan kee galmaan geetta yoo sitti tole immoo bakka jirtuu quba of hin qabaattu akka taatuun beeytu jechuudha guyyaarraa uffatu jijjiiraa siikima jijjiiraa ooltaa jechuudha jaalallima jijjiiraa oolta kanaafuyyuu hundi keenyayyuu waan irraa barannu qabna jedhee yaadaa mudannoo keessan osoo baatanii himattanii kaayattanii keessin duuba dhufullee namni waan irraa barachuu mala isinillee immoo boruu isin fayyada akka fayyaa qabaattanii dubbattan kana bor fayyaa qabaattanii dubbattan ta'a inshallah gaafa bal'ina keessanillee wanta har'a dabarsa kana yaadachuuf immoo yoo har'a ol kaayattirra yaadatta yookaan yaawatuma umriin deemuun dagataa deemtaanuma waa baay'ee keessaa dagadha jira garuu tabeeku tana keessattiin isu tana chaanaala kana keessa kaayadhee namoonni qood irraa fudhatan namoonni fudhatan immoo tajaajilu waan ta'eef isin jedha